Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Uummata qashxii akkam fayyaa nagaa keessanii jirtu? Harka fuunee uummata amantii biraa isinillee akkam naaf jirtu? Nagayaa baga jiraattanii qaqqaaliiwwan tiyya isiniin jecha. Har'a wallaahi waan qalbii nama cabsu viidiyoo mucaa tokko kan olii gadi ajandaa godhatee yaani ijoolleen asirraa adeemsisu argee birraa jechuudha. Birraa namni wallaalee hin jiru namni kamiyyuu wallaahi mucaa miskiina kan takkaa gandaanillee gosaanillee namatti darbee hin beekne nama akkaan yaani nama bohaarsuu fi nama taphachiisu nama kolfisiisuu malee gandummaanis ta'ee akka ijoollee hundi ijoollee iyyuu jechuudha akka jarreetti femmisan waan hunda jaraa inuma ilaalaa jirra. Garuu mucaan kun waan hunda kana keessaa iyyuu hin qabu wallaahi nama akkaan bareedduudha. Qalbii qabeessa mucaa jechuudha. Subhaanallah akkanatti kunoo wallaahi oromoon kun silaayyuu guyya jarri garaa waliif laafanii guyya jarri garaa waliif laafan wallaahi rabbii sana tokkichatu beeka. Guyya nuti garaa waliif laafnee qalbii waliif cabnee jennu jechuudha. Maaliifi maadirilee shakkana akka garaa walitti jabaannaa subhaanallah ilma dhiiraa akkana godhanii namni tokko birrii bicuu birrii waggaa tokko yaani biyya arabaa kana hojjetan kan ji'a 5 kan ji'a 2 3tiif iyyuu akkam akka maraannu jechuudha. Hin beektani egaa keessumattuu nu warri shamarraa sabrii hin qabnu jechuudha. Gaafa bicuu dhumasii wanna tokkoon indoo maallaqa ji'a tokko yoo kaate arabni dhoowwatte maraachuudhaaf kaana akka gaa maraachuudhaafis immoo akkamitti maraachuu dhiifne akkatti hojjennee akkatti arganne akkamitti taane akka birrii kana finneeyyii nutti dhaga'ama waan ta'eefi dadhabbii keenyaanne jechuudha. Akkamitti qalbii caba garuu moo dhiiraa durba hin qabu namni kamiyyuu cinqamee dadhabee ta'aabee ti malee birriin akkasitti bilaashaa argamtu hin jiru jechuudha. Mucaa wallaahi miskiinaa kana akka kanatti maallaqa guddaa doolaara meeqaa irraa nyaatanii jechuudha. Ispoonsara siif taana jedhanii achii ka'anii immoo dhiisanii didanii jechuudha. Maaliif ijoolleen kan keenya kun wallaahi subhaanallah baranallee abbaa abdii sunii doolaara meeqa akka akkas jedhanii nyaatanii jedhee himatee ture jechuudha. Feesbuukii kanarratti inuma dhiifame garuu sun amma kanantiin hin taane kun immoo maallaqa guddaadha. Ilma dhiiraati laffa'ee ta'aabee saati silaa fuudhee bultii isaa hoifachaa jiraata daa'imaa argatee akkamitti jiraatu jechuudha. Namni kamiyyuu durbas ta'e dhiiras ta'e gaafa ga'u utuu rabbi namaaf taasisee heerumee inni durbaas yoo ta'e inni dhiiraas yoo ta'e fuudhee heerumee bultii ofii hoifatee jireenya mana isaa jiraachuudha. Akkanatti rakkatanii qubaa jiraatanii jechuun namatti toleennaan utuu hin taane giddii waan ta'eedhaafi jechuudha. Sababaa inni giddii ta'eef malee namootu namni jaalatee qubaasaa jireenya jiraatu hin jiru. Garuu sababaa giddii ta'eef sababa rakkinaatiif ilmi namaa cinqamee as gureechi goree waa meeqa hojjetee maallaqa kana argatee yeroo inni jedhu akkanatti immoo jechuudha irraa saamani. Wallaahi rabbiin jara hin dhiisinii rabbiin silaayyuu haqa namaa hin dhiisu numatti waan baqqaa rabbiin ijaan nu laallaa numayyee rabbiin akka keenyaa hin sardamu otoo nuyitii har'a walirraa baafachuu boru walirraa kaffalachuu akkasitti qaxaroo qabanna malee rabbiinuma nuuf sabaraa garuu gaafa nu qabate jechuudha. Wallaahi haqqii namaa abadan rabbiin hin dhiisu keessumatti haqqi ijoollee biyya namaa kanaa rabbiin iyyuu hin dhiisin jechuudha. Inshaallah rabbiin sekoondii daqiiqaa keessa haqa mucaa kanaa isaaf habaasu. Kan kanarraa hafe immoo uummanni Oromoo yeroo waa argate supheedhuma jisimmeedhee suuraa namaa fudhatee fiiguu malee nama akka kanaati kan silaa bira dhaabbatanii abshir jedhaniini hamma giidoo ofiitiin gargaaran. Maaliif jennaani birriin inni dhabe birrii guddaadha. Wallaahi akka malee namatti dhaga'ama akka malee qalbii nama cabsaa. Mucaan kun wallaahi akka kiyyatti utuu gargaaramee baay'ee tokko bareedduudha. Gargaarsa namaarra kan rabbiitu caalaa. Wallaahi rabbiin dandahaadha. Akka inni niyyatee achitti niyyaasaa isaaf haguutu nama immoo akkana godhee haqa isaa kana nyaatee maallaqa isaa haqa isaa jalaa nyaate kana wallaahi rabbii isa nyaachisini silaayyuu rabbiin argaadha. Numatu iyya akkas jedha malee namni akka kanatti qalbii nama cabsee ilma namaa akka isaa akka kanatti garaa itti jabaatee gocha akka kanaa itti hojjetee rabbiin hinuma hin dhiisu yoo akkam ta'e nutiyyee wanna rabbi nu dhiisu nutti fakkaata malee waan hundayyuu yeroo hojjennu yeroo nama kana miinu karaa kamiinuu jechuudha giidoodhaanis ta'ee
siistama karaa akkanaatiin sirraa liqeeffadha jedhanis ta'e karaa kamiin iyyuu jechuudha. Namni kun waluma miidhuutti jira. Kun liqeeffatee walirraa ka'ee wal kayyanaa, kun immoo kunuu hadha akkana sii godha jedhee akka obboleessaatti yaani birrii guddaa kana harkaa fudhatee ka'ee jechuudha. Maalitti gochuu danda'a? Garuu immoo wallaahi rabbiin abadan rabbiin biratti hin haftu. Haqqi namaa immoo jechuudha. Takkatuudha iyyuu kan isiin baatu akka waan biraallee hin turtu. Maaliif jennaan dubbiin haqqii kun wallaahi jabaadha. Innillee yoo boo'ee ganamaaf galgala salaata isaa salaatee rabbii isaatti mate jechuudha. Wallaahi rabbi irraa hin dhabu. Wallaahi otuu bulee hin oolin rabbiin haqa isaa baasa. Yoo inni jechuudha salaata isaa salaatee boo'ee rabbitti mate. Ammallee rabbiin haqa miskiinaa iddee jirutti wallaahi rabbiin haa kaffaluufi. Ani uummanni Oromoo kun maal hin jedhaan? Wallaahi subhaanallah yeroo asafanii ilaalan baay'ee tokko nama garrama, baay'ee tokko nama dhibaa. Maaliif jennaani bakka jiru wal miidhuu hamma bicuusii dandeettii walirra qabu wal miidhuu. Maalumaaf akkana ta'anii rabbi maaf akkana nu godhee? Maali sababni isaa? Ana baay'ee tokko gaafinatti ta'a. Maaliif akka kana wal miidhuu qofaaf cinqamnaa? Dhiiraa durbaa inni biyyaa akkanatti wal miidhuu amma danda'een wal coqqonuu wal miidhuu walirraa akkasitti gara danda'een jechuudha. Kun gidoodhaan kun akkana siistamaa wanta tokko na ta'u wal miidhuu. Inni biyya namaa jirullee rakkina biyya namaa kana namni biyyaa ba'e jechuudha. Namni biyya safara ofiitii ganda ofiitii ba'ee iddoo biraa jiru hundinuyyuu manni namaa akkam akka taate biyyi namaa akkam akka taate maallaqa kanallee akkamitti akka argattu jechuudha. Fakkeenyaaf jarri biyyaa jechuudha yeroo as ta'anii isa Ameerikaa jirus ta'u isa biyya Arabaa jirus ta'u yeroo biyya ta'anii waa'ee maallaqaa sitti manii ammas immoo yeroo ati maallaqaatii kana akka dirgitu dadhabbii keenya waan hin beeknee fi maallaqni kana waan bilaasha dhufaarutti fakkaachuu danda'a nama kamittiyyuu jechuudha. Jaratti hundoomitti muramuyyuu itti barbaadamu. Sababni isaa hin beekan waan ta'eef. Garuu nu warri biyya namaa kana dhaynee akkanatti ifatamnee akkanatti arrafamnee xiqqeeffamnee sadarkaa namummaa keessaa baanee kaanee dhiira keenyas jechuudha akka jarritti hojjetaaran arguutti jirra. Akka jarri cinqamanii rakkatanii nama koofiitiin hajajamanii hojjechuu jechuun wallaahi amirii jabduudha. Kana hunda isaa sabaranii rakkatanii dalagachuu jiru jechuudha uummanni. Oguu akkana ta'u kana keessaa immoo otuu wal beeknu akkatti arganne otuu wal beeknu akkatti finne otuu wal beeknu yeroo asitti akkanatti haqa namaa kana of biratti hambifannu meemee akkam akkam. Haqni namaa kun maal sii fayyada? Yaa kanallee haqa namaa kana nyaattu maali meemee dalagattee hin nyaattu? Rabbi fayyaa sii kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin. Namni kamiyyuu silaa jiraachuudha. Yoo hojjette immoo jechuudha waan jiraattu hin dhabdu. Hin jiraatta zanaafataa jette. Maali haqii namaa akkanatti nama zollomanii karaa yaa rabbi yaa gooftaa kunuyi wanna tokko waan biraa qofa himan. Yaani karaa hundaan rabbiin illee badii kan keenya laalee jechuudha. Biyyattii keenya kun akka sana waa meeqatti buuse garuu ofirratti hin arginu ofirratti hin beeknu beelillee itti buute kaan qonqoof fixuu jira kaan rakkina fixuu jira. Yeroo kana ta'u namni hundinuyyuu jechuudha mootummaa kana godhe laa mootummaa qofaa miti. Uummanni Oromoo jedhamu kuni uummata musiibaadha jechuudha. Oromoo wanti jedhamu dhugaa rabbii wallaahi laazim maaliif wal miidhuu qofa wal guddisuu hin jaallatan wal miidhuu hamma jaraa danda'ameen mootummaa qofa himannaa fakkeenyaaf balaa nutti buutee musiibaa nutti buutee beelli nutti buutee rakki nutti buutee rabbiin jechuudha. Kanuma yeroo ilaalu waa wa'iitii nu adaba waa wa'iitii waan nuuf irratti hin beekne nu adaba. Garuu kanarraa maaliif kun nutti bu'e laata nu maal balleessine innaan rabbii kana nutti fide laata jechuun hin jiru. Mi'a sabaalaalaa obboleessi quxusuun hangaftii quxusuu miidha jechuudha. Hiriyaani akkasitti wal miidha. Maal akka ta'eef subhaanallaa uummanni akka Oromoo uummata Oromoo kana wal miidhuu hin jiru jechuudha. Biyya namaattis ta'e biyyattis ta'e kun fidi birrii si awwalaa jedhee akkasitti kun ijoollee midhaamii akkasitti ciccittee waa meeqa taate rakkattee birrii kana argattee jechuudha. Birrii sii sana fudhatee harkaa lixa. Eessatti argatee qabatti? Ilmoo durbaatii biyya namaatii akkasitti dhiiftee jechuudha. Waggaa meeqaatamatu waggaa meeqa dalaydee kaatee ilmoo dhunti Oromoo
ilmoo dhumti Oromoodha kan jennu jechuudha. Harkaa nyaatee jennaan birrii waggaa meeqa itti dhiiftee ammallee galtee biyya namaa deebi'uun caarraa sii dhaaftee jennaan akkasitti jiraataa. Ammallee immoo meeqatu iyyee jarri biyyaa kana sii hojjenne sana sii hojjenne kana sii goone jedhanii jechuudha. Haqa yaanii wanti kun haqa rabbiin biratti hin dhiisu jechuudha rabbiin. Waa meeqa isiidha sii ta'aabdee gaafa isiin biyya galtu manni siin jiru wanni tokko hin jiru. Waggaa meeqa diinqaa arabaa keessa hojjettee kaatee ammoo gaafa galtu riyaala tokko ofirkaa hin qabdu dabarfattee biyya biraatti dabarfattee jechuudha. Kanaafuu jennaan hadaraa yaa Oromoo waliin miidhinaa hadaraa. Maaliif akka kana wal miidhuun barbaachise? Hamma yoomitti akka kana namumti sabni biraallee nutti kolfa. Miidhaa nuti teenya wal miidhuu kana. Akkasii obboleeyyanii obboleessa keenya birraa kanaafi rabbiin haqa isaa baasu. Kan haqa namaa baasu silaas hin jenne malee rabbumaa wallaahi rabbiin haqa isaaf haa baasu. Inni kanarraa hafee guyyaarraa Dooktor Abiyyiin Jimmaan naqee uummanni Jimmaa akka sanatti simatee maashaallah tabaarakallaa akka namatti tolu jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko namatti tola. Otuu yeroo kana uummanni kun of beekee rakkina biyya keenya keessa jiru milishaan akka nu godhaartu bulchiinsi naannoo sana akkam akka nu godhaaru kana namni wayii keessaa of beekee sa'aatii kana caarraa argatu kanatti gaafii kana gaafatate silaa akkam wallaahi baay'ee tokko namatti tola. Waan akkasii na asabsiisee garuu namni hin sodaata. Guyyaadhaa kana garuu otuu caarraa isaatti fayyadamee wanna tokko yaani waa'ee diigamuu wanta akkasiirraa jechuudha. Waan milishaa kanarraa himateeti hamma tokko silaa bareedduu ta'a. Dhageettiillee hin qabaataa. Maal godhagaa silaa majaadhaa darbee maal taate jedhanii maaliifuu maashaallah tabaarakallaa wallaahi akka uummanni akkasitti simatee suni baay'ee tokko das nama jedhaa. Akka uummanni jaallatu akka uummanni kabaju maaligaa hin sodaatanii malee wallaahi hin sodaatanii malee himachuu maka jedhu silaa waan tokko otuu waa'ee bulchiisaarraa waa'ee milishaan jara gooturraa akkam akka rakkatan akkam akka manni jaraa diigamaaru kana wallaahi yeroo kana fursaa argatan otuu Dooktor Abiyyi gaafataniiti guyyaa hadhaa baay'ee tokko bareedduu ta'a. Maaliif iyyuu alhamdulillahi rabbil aalamiin akkas fokkaataa. Jira wal kayyanu kana rabbiin jira haqa jeelchu jedha obboleeyyanii wallaahi baay'ee tokko namatti ulfaataa. Haasa'uullee nama jibbisiisee dhaqee yeroo hunda wanti miidiyaa kanarraa isin argitanu abaloo kana godhee bakka nama wal kayyanee nama walatee bichaadha jechuudha. Maaliif akka ta'e maatire uummanni keenya maaliif akkana wal zollamaa subhaanallah. Wallaahi suuraa birraa kana waggoon laaluu akka malee qalbiin na cabdeen baay'ee tokko qalbiin na cabdee na naasise jechuudha. Maaliif obboleessuma kootii akkuma obboleessa kootiiti. Namni kamiyyuu jechuudha rakkachuu isaa wallaahi hin barbaadu. Keessumatti mucaan kuni mucaa miskiina jechuudha. Mucaa miskiina nama akka birraa kana hin argine sooshaal miidiyaa kanarraa nama takka wanna tokkoon siyaasaanis ta'ee maaliinis ta'ee nama takka nama tuqee hin beekne nama takka wanna tokko nama hin geenye jechuudha. Jireenya isaa jiraachuu walaloonsaa wanti meeqallee jechuudha barumsa guddaa irraa arganna. Uummanni Oromoo kanuma ilaalee kan asabee wallaahi mucaa kana yoo gargaaree baay'ee tokko bareedduu ture. Inshaallah rabbiin immoo haqa isaa kan haqa namaaf deebisu rabbumaa wallaahi rabbiin otuu oolee hin bulin haqa isaa sekoondiif daqiiqaa kana keessa giidoo isaatiin isaaf deebisu ilaahii jenna. Wallaahi akkasii obboleessa keessaniif du'aa kadhadhaa rabbiin akka inni isaan hangafii obboleessa keenya miidhamanii jiran kana hundaa jechuudha akka rabbiin haqa jiraa deebisuutti akkan seeni akkan beenen kanatti du'aa akkasii kadhaaf isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu obboleeyyan.